mootummaa kana nan deeggara ammallee muummichi ministeeraa ceesisuu qaba inumaahu dabalamuu fi qaba waggaa 5 jeetiin amala okay garuu hattuuf tortortuu kaleenu saamaa turte kaarrallee ce'umsa kana xaxaa jirtu kaarrallee taappellaa baa'oo namatti maxxansiitee online nama ergitu kaarrallee caasaan wal hiitee dargaggeeyyii bulchiinsa kana keessa seenan miila sakaalaa jirtu kaarrallee nama keenya amantii fi gosaan qoodaa jirtu hin fudhannu jechuu hin fudhannu nuyi akka itti dhufne hin beekne totola beeytan mun beeytan taphatti hin dhufne bara taphatti hin dhufne abbaa isaa hayyeefaa taphatti ilkaan isaanii sukkara keessaa hin baafne na kana beekuu danda'u qaba namni ummanni keenya ummanni dodola ummanni oromiyaa gaafii ummata keenya deebisaan jenneen nu ka jenne yakkamtoota illee nu hidha hin jenneen nu garafaa hin jenneen afaan oromollee federaal nu godhaan jenneen yeroo mootummaa filanneet mootummaan sun nu godha dhimma finfinnee illee jara kaase malee hin kaafne nu way waa ba'aa itti guddifnee mootummaa tana hattootaa fi harroota qofa nurraa dhorgaa jenneen kanumaa miti dodola waliin jirra lammaa magarsaatiif dhiyaamsa dabarsaa biyyiif amannet amaanaa itti kennineemi jallaa akka muktaar kadiir irraa buufne ol baafne amaanaa itti kennineemi jallaa biraa nutti hin fidi warra nuhi ummanni kenna dhiiga isaatiin ofirraa gadi buuse lafee isaatiin muka itti cabsee ofirraa gadi buuse finfinneetti walitti guuranii shira xaxanii arra alagaan nuti waggaa 100 ofirraa buufne nu tuffattee nutti ol deebi'u jirti nu tuffannee mataa nutti raasaa jirti buutiin beeyta si tuffattu malee waan ati taate agartu malee mataa sitti raastu waraabessi naannoo kana waraabessi warra ati wajji jirtu laalee sitti fiiga malee warri si biraa jiru iji diddiimannaan namatti hin deemu fiigalee har'a warri nuti qabsoo keenya mana hidhaatii baafne aangorraa nu buusuu ka barbaadduuf ciniinte keessa keenya waan argaa jirtuuf jechuudha. Haga har'aatu ka gadi yaatee finfinneetti balaan hin buusiniif qeerroon guyyaa lamatti gadi ba'ee likkii waan itti agarsiiseef. Akkasuma kanaaf gara saniin itti deemuun nu barbaachisa. Dhagaa bakki amma jirru murteessa waan tokko garuu beeka. Qabsoon kuni abadan if duuba hin deebi'u. Oromoon arbi asirra koruu danda'a. Itti ulfaataa bara akkuma yeree hidhatee gaafa bahe hoo barcuma kana bu'a malee hin bu'a madammariin ta'uu baannaan maqannasi maan irra turra malee wanni biraan jiraatu jechuu kana sodaatina qabsoo keessoo keenyatti goonu dhaabbilee keenya irratti hoggana keenya irratti qabsoo cimaa godha akkuma kaleessa cinaa ibiddaan cinaa aaraan sirreessa bututaa keessaa buusa jalla ka danda'ame qajeelchaa kaan kararraa mayisaa as geenyetti ammas itti fufna jechuudha. Kanaaf qeeqan mootummaa irratti fuudhu gara biraatti fudhatina. Ani mootummaan tun tiyyatti hin beeka. Mootummaa anaaf isin qabsoofnee fi ol baafne ta'utti hin beeka tiyya. This is my investment. Waan kiyya waan ta'eef garaan na gubata jechuudha jalloo gaan keessatti arga. Kijiba garuu dodola hin misoomti. Haaromsi gadi gaya jedhee tortoraa gubbatti osoo argu yoo an kijibe rabbis lafeen ijoollee as dhumtellee nan dhiisu. Dhiisinallee nan dhiisu. Kanaaf qabsoo itti fufna kagama misoomaa san irratti garee jaara namoota ekspertii ta'anii wal isin barsiifna. Okay? Wal isin barsiifna mootummaa iyyuu waan eeguu barbaachisuu miti. Lafti asii kun faani waan mootummaa barbaachisuu miti. Nuhu akkuma isiniin jedhe parsantii 70 hojjechuu dandeenya. Ummata keenya jaarree maallaqa walitti baafne ani kadhaan tokkoffaa hin beeytanii mi kadhamaaniin ooyimmen jaarree kan hunda waliin ta'e. Isinirraa wali guurree Oromiyaa tanirraa wali guurree qonni kuni an akka kiyyatti asmaraa itti aanu qonni kun lafa buluun qabu. Waadaa wali haaseennu asmaraa itti aanu qonni kun lafa buluun qabu.
qonni arsii lixaa kuni hubadhaa diinagdeen biyya kanaa rakkisa qeerroon qabsaa'ee waa fide kunillee waa barbaada kanaaf odoo rakkoon itti dhumne qonni asii kun akka itti dalagu akka hojiitti deebi'u anillee isin wajjiinin isin dura dhaabadhee isin wajjiinin nan hojjedha waan tokko beeka Ambos Dodolas Naqamtees teenya Finfinneenis teenya wal bira dhaabannee ni misoomsina manguddoo gurguddoo qabdan warri qeerroo dhiiga keessan qabbaneessa gaafa ho'uu qabu ho'ifne danfifneemi du'an jennaan dheenga dolka kaane ko hirriba isaan kaafneemi ammallee wanni barbaachisu qeerroo keenya irraa tasgabbaa waan takka shakina karoora karooras ni qabna tarsiimos ni qabna tokkummaas ni qabna gaara fedhe diina ammatti wanni godhuu qabdani joollee bulchitoota warra nagee qabu warra naatoo ummataa qabu bira dhaabadha ba'aa ittiin fe'ina hojii haa hojjetani rakkoo nageenyaa ittiin uumina jeequmsa ittiin uumina yoo dubbii qabaattan jaarsoli ciccimtoo qabdanuun olan jaarsa gurguddaa qabdan jaarso maaliif dargaggeessi lama dargaggeessi uniif dargaggeessi tokko walitti haasa'u dhiigaddan kanaafuu jaarsota fayyadama itti haasaya waliin haasaya biitti tuni oromiyaan amma qaama sadiin bulti mootummaa qeerroo fi manguddoo teenya abbootii gadaa warra sheekotaa fi qeessota dabalatee jechuudha qaamni sadeen kuni tokko ta'ee yoo waliin deeme nagaa eegsisuu qofa osoo hin taane misoomallee saffisiisuu danda'a fakkeenyallee ta'uu qabna biyya biraatiif kanaaf dargaggoonni manguddoon qaamonni nageenyaa waliin hojjechuu danda'u qabdan wanni ani amma tabira keessattuun Baalee Arsii Jimma irratti amantii walitti buusuudhaaf karoora yeroo dheeraa qaban ijoolleen amantiin filtee dhumtee asitti ijoollee amantiin filamtee dhumtee gaaf qabsooftu oromummaaf duutee miti namni naannoo kanaa baay'een islaama namni naannoo Finfinneeti buqqee naannoo irra caalan kiristaanaa miti way amantii jecha dhume namni oromummaaf dhume miti biyya oromiyaatiif dhume miti nama sanirra dhumetu amantiin qoqqooduu barbaaddi gowwaan hundi qaawwa ofitti hin naqina wal dhaggeeffadha abbootiin gadaatiif abbootiin amantii immoo wannidha isin tuubo injiinii lamaan jeettii qabsoo kanaati amma maaliif kokka gama aadaatiin kun gama amantiitiin ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa wal gorfachaa walii obsaa gara fuulduraa deemuu barbaachisa maaliif bakka amma jirru kanatti waan arganne kana kan harkaa buusuu barbaadu jarattiin tun gadi hin jabeeffanne irraa buufnee irratti ol baana jedhu baay'ee jira jechuudha kana garuu tokkummaa keenyani mootummaan tun laaftu ummanni oromoo garuu cima ummanni oromiyaa cima cimina ummataa kanatu yoo amma Abiyyi dhaqee achirra itti dhaadatu dheengadda makkalaakee abdateen seena gaafa wattaaddaroon itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate burraayyuu yaammate bar Dodola yaammate jechuu bar nama biraatii miti anis haa taatu Abiyyis lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana duuba abdannuu mi guddaa ka qabnu isinii fi rabbi qofa abdanneeti ka dubbannu jechuudha ta rabbi bira jirti ta isinii immoo isin bira jirti akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu feesbuukiin akka harcaafne sanitti arrallee taayitaa seentee tana akka biyya kanaaf ta'utti akka ummata keenyaa ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isinin kijibu mootummaan isinaa kijibdu ce'umsa kana bakkaan gahuudhaaf humni kan jiru qeerroo kan harka humni kan jiru isin harka jechuudha akka humna isinii taanu yoo ka barbaaddan taate akka immoo nu hin bitamne beekaa namni jijjiirama rabbi malee namni jijjiirama kan mana irra isin dura dhaabatu kun borositti gasgara galuu danda'a dubbii garaati dubbii waan biraati nullee akka kararraa mayne akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidhabdi lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan akkamitti mirkaneessitan tokkummaa keessaniin cimina keessaniin bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa bakka dongora nu dura dhaabachaa tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti akkara keessan jabaa taanee itti deemna jechuudha ka onnee qabu san gabricha jaba yoo ammoo isin qoqqoodamtani namni siyaasaa akka naggaadeeti
yoo ta'eef jumlaan gurgura. Yoo gaafa gabaan ho'ite gaafa gabaan ho'ite jumlaan gurgura. Gaafa gabaan qorrite chirichaarotti seena. Gabaan Oromoo ho'ite jechuun tokkummaan Oromoo gaafa cime paartileen siyaasaa hoogganni siyaasaa waan Oromoo maraaf ta'uun as baya. Gaafa isin immoo gosaan amantiin qe'een wal qoqqooddani shunkurtii fi goommana chirichaaroo isin godhatee isin gurgurata. Jumlaan malee chirichaaroo ifeetanii. Kanaafuu tokkummaa keessan cimsadhaa warra totola baay'ee isin jaalanna haga tokko namoota qopheeffadhaatii dhimma reeffa jennarratti baay'inaan hin dalayna alatti ijoolleen xiqqoonni waan jechaa jiraniif amma qophiilee as jiran kana findhee deemna kaaban immoo televizyiina nama diishii isin jalaan diiganii televizyiina walitti deebinaa hedduun isin jaaladhaa nagaa naa tura.